Sekondii dhibba waliifin dhaabbilee faalama naannawaa geessisan irratti tarkaanfiin fudhatame. Dhaabbilee faalama naannawaa geessisan 1720 irratti tarkaanfiin fudhatamu abbaan taayitaa eegumsa naannawaa beeksiseetti jira. Chaayinaan hojii koomishinii haaromsaa biyyoolessa Itoophiyaa kan adeemsifamuuf jiru akka deeggartuu himteetti jirti. Mootummaan Chaayinaadha hojiilee koomishiniin haaromsa biyyoolessaa hojjetu guutumaan guutuutti deeggaruuf qophii ta'uu isaa ifoomseetti jira. Labsiin zoonii dinagdee addaa raggeetti jira. Labsiin zoonii dinagdee addaa kan investimentii alaa hawwachuuf damee manufakcharingii jajjabeessuu fi dandeettii daldala alaa guddisuuf kan gargaaru labsiin zoonii dinagdee addaa jedhamu mana marii bakka bu'oota ummataatiin raggaasifameetti jira. Daandiin baabura Itiyoo-Jibuutii bu'aa guddaa argamsiisee jedhame. Daandiin baabura Itiyoo-Jibuutiidha bu'aa birrii Itoophiyaadha biiliyoona 2.8 tilmaamamu. Geejjiba bara kana ji'oota muraasaaf qofa adeemsisaa tureen argachuu isaa ifoomseetti jira. Erga wal waraansi Iraanii fi Israa'el jalqabeen asitti ammoo addunyaan gaaga'ama hamaan nu mudachuu mala jechuudhaan shakkii wal waraansaa waraanni addunyaa sadaffaan ni kaaja'u hamaa keessatti kufteetti jirti. Biyyoonni humna qabanis ammoo kaan bitaa goranii kaan mirga yoo goran wal waraansi addunyaa sadaffaan ka'uun mala jaamuudhaan shakkii guddaa keessa addunyaan seenteetti jirti. Sekondiin dhibbi waliif kanumaan raawwateetti jira. An Udii Musaati yeroo gaarii qabaadha.